sagalee waaqayyo walii wajjin hirmaannaa wanta ati eeggattu siif ta'a. Abbaa qabeenyaa biratti abdii kutannaa nan dubbadha. Mootii biratti abdii kutannaa nan dubbadha. Waaqayyoon duratti gin abdii kutannaa nan dubbadha. Ergaa si qaba. Namni waaqayyo abdii kootu jettu harka kee duwwaa hin galtu. Har guyyaa irraa ila obsi malee fudhadhuun harka wanta ati eeggataa jirtu makiinaatiin beekneen fe'amee sii gala. Waaqayyo Eliyaasin akkas jedhe karaa dhufte irra deebi'e. Eenyudhaan? Yaaqoobinis karaa dhufte irra deebi'e jedhe. Karaa dhufte irra deebi'e. Baay'ee rakkisaadha. Karaa dhufan irra deebi'uun kabbaadiidha. Eliyaas karaa dhufe irra deebi'e. Yaaqoob karaa dhufe irra deebi'e. Abbi ergaa si qaba. Karaa dhufte yaadachuudhaaf Waaqayyo irraa waa harkadhu. Macaafa qulqulluu keessaa walii wajjin dhandhee ilaalla. Isaayyaas boqonnaa 40 lakkoofsa 31 sirrii dargeeffadhaa. Warra abdii Waaqayyoon eeggatan humni isaanii naareffama. Akka Joob irraa baalleedhaan hin ka'u. Hin fiigu garuu hin dadhaban. Hin adeemu garuu hin mudhuqan. Garuu meeqa keessa jira achi keessa? Na hordofaa. Garuu ni jamusee meeqa jira? Dubbisuu isaa duwwaa miti. Warra abdii Waaqayyoon eeggatan garuu humni isaanii naareffama. Tokko garuu akka Joob irraa baalleedhaan hin ka'u. Hin fiigu garuu hin dadhaban. Hin adeemu garuu hin mudhuqan. Garuu meeqa keera? Maa inni garuu isheen jamtu kuni yoo eegneedha. Hin eenyu taanaan garuu hin dandeenyu jechuudha. Harka kee achi ol kaasi. Waan eegaa jirtu sanaaf humna argatta. Waan an eegaa jiruuf humna argadha jedha ayyaati. Warra abdii Waaqayyoon eeggatan humna argatu. Humna argata jechuun ትዳር ውስጥ ጉልበት አለ፣ ስራ ውስጥ ጉልበት አለ፣ ግብርና ውስጥ ጉልበት አለ፣ ትምህርት ውስጥ ጉልበት አለ። ጉልበት የሌለ ሁሉም ነገር የለም። እንካ እርጋን ሲቀባ ዋን ኤገታ ጅርቱ ሁምናይን አርገታ ሁምናይን ጀለሙ ኩን ወር አብዲ ነኝ በተስፋ የሚጠብቁ ተስፋ አብዴቹ ነን ኤጋ ቢሻን ዱጋ ካንጀሩ ቢሻን ቤከቱን ታይን አብዲ ቀባቹ ኢኒን ኤጉ ቢሻን ተ ኤጉን ድርቀም ፈከኛ ተኮ ሲፉዳ አና ዋቀዮቱ ማሴና ጎዴ ጀዳ ኢስማ ማሴና ጎዴ ሰና ኤድ ረንዴቢያ ከማሴና ጎዴ ሄኙዳ ኢስማ ምቼ ማሴና ጎዴ ሰና ኤድ አና ማሴና ከን ጎዴ ዋቀዮዳ ገሩ ኢስማ ማሴና ጎዴ ሰና ኤድ ኤርጋሲ ገባ ኢስማ ሲዋሜ ኢስማ ዱኩባ ሲከሳ ካይ ኢስማ ዱኩብሰታ ጎዴ መነሳ ከሳ ሲካይ ኤግዳታና ፋይቴ ገልታ ነመጨና ከጅሩን ዮኪን ነፋይሲ ዮኪን ናጄስ እንጀዲኒ የዲን ጴንጤ ሰነፊኒ ዮኪን አጄስ ዮኪን ነፋይሲ ጀዳ ከናፍ ዋቀዮ ሲአጄሱ ዋይ እንደንደኘፍ ሲንፋይሱ ከደና መከለቹ ነገኘቹ ዮኪን ቢሮ ከነ ከሳና አጄስ ዮኪን ባሲ ሰትጀቱ ዮኪን ሲምባሱ ዮኪን ሲነጄሱ አቹ መታየ ነምባ የተገተታናል የሰርተቲ ሐር የሮን ሲፍንከኑ ጀዲናን ጀዳ ዋንቴፍ ሐሩመ በልበለበኔ ሲባሳ ሃሌሉያ ሂዮብ ዋቀዮን ገሉዲዲ አማዩ አብዲን ቀባይ አማዩ አብዲን ቀባ ከንጀቱ ዱአቲ ማና ቆርቻ የሰሩፍተ እንቲ ማና ጭብሲቴ ሩፍተ እንቲ ጂቴ ሩፍተ ጋሌራይ ከመጀሬ ዋቀዮ ሜለፋ ከይቲ ኤርግጭ ከንኮቴ ሂን ኤገተታናን ፍረቴ ገልተ ጀዳ ዋቀሽ አሜን ጀራያት ይሩት ከዘት ገረማሲ ብራዳ ቁናን በርባችሱ እንዴት እንደዚህ እንዳለች ታውቃላችሁ? የቦአስ ማሳ ውስጥ ሳይሆን የቦአስ ጎተራ ውስጥ ተስፋ አላት። ኮሻን ካትላዲያስ ሩቲ ማሲ ቦአስ ከሳ ጋቀምድቱን ታይን ጎተራ ቦአስ ከሳ መኝታ ከሳ ቤታ መኝታ ቦአስ ከሳ ሚኮቲ ጂፖዲያስ መኝታ ቦአስ ከሳ ሃዳ መናከታቱ ቃምንሼ ቃማ ቦአስ ከሳ ከጅሩ ኤገት ያርገት namni waaqa eegaa jirtu namni yesuusin eegaa jirtu namni gooftaa eegaa jirtu fayyuu kee eegaa kan jirtu dibamaaf eegaa kan jirtu har'ana xaabaatee galta jedha yesuus jira waaqash kana duwwaa miti itti deemnaa beeka ijoollee Yaaqoob Laabaanii dhufanii kan dhalatan erga Yaaqoob maqaan isaa jijjiirame booda qansiraas hojjetee waaqa eegee koshinaas hojjetee waaqa eegee namni waaqa eegaa jirtu ba'as baatte harrabas baatte jecha masaanus baatte kaanseeriis baatte HIVs baatte namni waaqa eegaa jirtu gammaddee jijjiiramtee galta
ergaan si qaba. Asiisa jedhu achiisa jedhu achiisa jedhu tokkitti fudhadhu gararraa isa dhufu eegi. Namarraa dhimma hin qabu jedha hayyaati. Waan ani eegu garuu beeka'edha. Yaaddain dosi ati garaatti harkatti miti waraqata ati garaa kee keessatti barreessitee baattee deemtu si dubbiseera jedha abbaan kee Yesuus. Padina maladias. Pekatina majaliodias. Majani pani glavias. Sibigo trija namadias. Sokosika abidicha. Sokosika lenta yuda. Sokosika ulmolfina. Boa kan dhufee jira. Gaddaa kan dhufee jira. Hiriyaan kan gattee jira. Gaa'ila hiikamee jira. Madameessa duwwaa jira. Sokosii gidduu darbika. Namoonni tokko tokko abdiin isaanii biddeen nyaatanii quufuu ta'e. Abdiin isaanii makiinaa bitanii qorqorroo oofuu ta'e. Abdiin isaanii gamoo walirra ijaaranii abbaa hintsaa ta'uu hafe. Ani immoo cirraan si kaasa. Abdiin kee Yesuusiin taana isa keessaa si yaa'a. Waaqayyoon eeggachuun yookiis abdii of eeggachuun baay'ee ulfaataadha. Namni iddoo tokko dhaabatee of eegu waa eegu hiriyaatu gata. Isa teedduu hin beektu inni si bira darbu raatuudha. Nama iddoo tokko dhaabatee kakuu eegu yeroo tura darba. Yeroo sirra darba malee gooftaan sirra hin darbu. Akkasi macaafarra hin jiru kun ennaa jettan walitti nanna. Elsaabeet haati manaa Zakkaariyaas abdii qabdi. Abbaan manaa ishee tajaajilaadha. Haati manaa mucaan deenye. Ergimaan አይደለም በዚህ ዘመን አይደለም ergimaan አይደለም. Hidhamaan abdiidhaaf hidhamaan poolisii tokko miti. Hidhamaan poolisiidha wanjalaanyaadha. Hidhamaan abdiidha wanjalsaa isaraadha. Tu wanjalan godhin kan hidhamtaas keessa jirtu. Ayisaachu. Waayuun balleessine hidhamaa jirta waan ta'eef miidhamni sitti hin fakkaatin hiikamuudhaafi. Waa jennaan dhaga'uu dhabdan miidhama sitti hin fakkaatin hiikamuudhaafi. Hiikamuudhaaf hin dhaabatan eegu. Kanaaf iyyuu anamma maalan qaba jettee gaggalagaltee nama ilaali. Hin dhaga'amai. Namni kan ji'a tokko kiraayee kaffala. Hoyyaa ayyaanaa si bita. Xibsiisee tokko afaan si ka'a. Yesuus garuu hin eeddataanaan jireenya bara baraa afaan si ka'a. Abdiin Waaqayyoo warra eeggatan mana hidhaa jiru. Phaawulosiif Sillaas taasisaruu inji tasfaallu. Hidhamaniitu abdii qabu. Akkuma amala isaaniidha. Ela sinjijjiira. Lafa yaaddee dhaquudhaaf dhiisuutu hin ta'in eeggachuudha. Itti naayimi dhiisuutu hin ta'in eeggachuudha. Sagalee Waaqayyoo maal jedha? Harbuusa kan eeggate ijasaa nyaata. Kan hin eegneef bineensatu nyaata jechuudha. Hambaaqoon boqonnaa lamarraa maal jedha? Idduma dhaabatan han dhaabadhaa. Iddoon jijjiiruu bakka gadi hin dhiisu. Garuu gaaffii koof deebiin biddeen nyaateen dhaabatu namni gooftaa qabaate malee. Humni biddeenii abdii keessa nama hin kaa'u. Humna gooftichaati malee. Warri biddeen furdaa qaban abdiin qabani. Warra gooftaa qaban abdii qaba. Namni biddeen nyaatee xibsi albaasee re'ee qalatee danda'een eeggatu. Namni isa qalame nyaate Yesuusin. Yesuusin nyaatamaa na nyaadhaa jedhe Yesuus. Afoon koo nyaadhaa. Gara biraatti barbaadan ta'e hin nyaatamaa Kanaaf namni gaafa biddeenni keessaa dhumumna qaba waan ta'eef irraa. Gooftaan keessa jiraannaan garaa biddeen dhaabatu. Garaa gooftaatiin dhaabata. Kanaaf Yohaannis Cuuphaanii simoo gara biraa eeggannaa jedhanii. Inni na booddee dhufu nan fakkaatu. Ani inni sin dura dhaabatu iyyuu caammaa isaa hiikuu hin danda'u. Anaa hin eeginaa jedhe. Inni ittaan abdii jechuun maal jechuudha? Jira garuu hin argamu. Waan kana moo nama attamiitu argata? Nama saayinsii qo'ateetu hin ta'in nama dhaabate. Abdii jechuun jira garuu hin argamu. Nama attamiitu argata? Nama dhaabbate duwwaadha. የተማረ ሰው አይደለም የቆመም ገበሬ አብርሃም ሙጫሳ ቀሉዳፍ ከይ ገሩቱ ከራዴ ሞላ አብደታ አብዲ ገባ ሙጫን ኢሪሪት ነቁት ካና አባ ኦላኔ ስለና እግዚአብሔር በጉን ያዘጋጃል ተስፋ እኮ ነው ታሶ ታንከላዲያስ አብዲዳም የሰረ ኦላን ጀና ዋቀዮ ኦላን ቆጴሳ አብዲዳም እኮ ቀባ ዋቀዮ ኦላ ቢቴ ዴማ ጅራ ሚቲም በግርባ ታላች ጅራ ሚቲም ኦላ ዋቀዮ ቆጴሳ ናማና ነገፈዱ Sammunkee banamaa ta'u maleessa birriis dhabi firas dhabi jireenya dhabi jiruu dhabi isatti galtu Waaqayyo si qopheessa. Oolaan dukkaan jirtu yeroo achi geessu oolaan siilaadhaan jenneen tasfaa kono abba baggee taale አይዞህ ልጄ እግዚአብሔር
የመጽዋዕትን በግ ታኮንቶራጃ ከላዲያስ ኦላ ቀልማፍ ዲያቱ ዋቀዮን ቆጴሳ ጀባ ደጋ መጃርስኩም ሁምነ እርገቴ ኤገታይራ ዋይ ሙጫቀሉ ያዱ ዋይ ኦላ ቀሉ ባየ እንደደበ ከንጀቱ አራ ካፍቴ እንደደቢን ይገባ ኢሬሲ ቀቡፍ ቆርች ጅራ አብዲ ባይሬሲ ቀቡፍ ቆርች እንጅሩ ይገባ ኢሬሲ ቀቡፍ ቆርች ጅራ አብዲ ባይሬሲ ቀቡፍ ቆርች እንጅሩ አይዞ ፍሮታ ኮስነን ጀጀቤሳ አብዲ ከኬሳ ባይሬሲ ዳቤ ባሴኒ ሀረዳ ባተከተ ዱፉም ነሲላ ግዴራ አከ ጆብራ ባሌዳኒከው ጆብሪ ማሊ ፍለተሜ አከ ጆብራ ጀቹን ዋን ሰዲ ቤካ tokko humna isaa beeka joobirri foon du'aa nyaatu yoo foon sheerraa dhumtu lafee fuudhee lafa dhagaatti gadhiisa yeroo cumaasaa keessaa ba'u nyaata cumaasaatu akka humna ta'u beeka joobira jechuun gaafa dulloomu ija isaa kana ija biiftuutti qara iji biiftuuf iji isaa wal arginaa dhumni isaa naara joobirri hiikisaa yeroo dulloomu dhagaatti dhaqee hiiqata dhagaatti dhanna isaa kana dhagaatti gangasha baallee isaa harcaasa yeroo baallee safraa ciru baallee haaraatu marga hinta kanaaf akka joobiraa baalleedhaan hin ka'u inni akka joobiraa nuun jeenu akka ndaaqoo kaaneetu brr jennee mukarra bulla akka ndaaqoo siin hin jennee dhiinna masi bukkeetiin ndaaqoon brr jettee nama qooxiitti dabarti joobirri Itoophiyaadhaa ka'eerra ganama Keeniyaatti gala baay'ee fiiga humna guddaa qaba sababni isaa foon lafee nyaata waan ta'eef foon laficha eessaa nyaannu ree zawudee dhannee olaa bitan nureen kaa foon lafee akka joobiraa ta'uudhaaf humna godhachuudhaaf hinka ameen jedhaa yaakaati haara'uudhaaf dhagaa mataa golee qajeelchu Yesuus dhagaa mataa golee qajeelchu ni tiririitan Yesuusidha lafeen sun lafeen jiru macaafa ameen jedhaa yaaka ija sana haareffachuudhaaf biiftuudha kanaaf maal jedhe aduun kee deebitee lixxu jiini ifa isheen hir'iftu anuma waaqayyootu ibsa barabaraa siif taa jedhe maal ko wal argaareen koy gara ko ilaala gara bifanno joobirri gara biiftu laale ati gara fanno nama cina jiru kichiruuni abdiin keettam jiraadhi fooyyee qabdaadhi mee gaafadhu harkaan qabi sobdeen sodaatiniiti harka itti galagale harkaan qabi abdiin kee fayyaadha haarofteetta dhuguma abdii qabdaa jedhin inni jireenya kee waan gaariidhaan hin qubsa tokko dargaggummaan kees haara'ee akka joobiraa intaat dargaggummaan kee inni barbaadu sakanaan haara'eetu akka ndaaqoo ta'an jenna akka joobiraa ta'a dargaggummaan kee gin akka joobiraa hin ta'a inka bara waggaa 20 irraa akka joobiraa taata sirraan darbu si dhiiseen darbu maanni nyaamsa'u namni tokko miizana bukkee dhaabatee 60 ba'an jedhu yaabeetu amma ba'u bara nami kamiyyuu bishaan bukkee dhaabatee tun bishaan argadhee dhugeen jedhu nami tokko biddeen dhiyeeffatee tun biddeen argadhee nyaadheen jedhu nu akkas taane bishaan bukkee dhaabannee dheebonna biddeen bukkee dhaabannee beelofna namni abdiidhaan waaqayyoon eeggatu ofuma isaatiin of fayyisa namni abdiin waaqayyoon eeggatu jedhinaan jedhe ofuma isaatiin ofiisaa fayyisa namni ofii keetii of fayyiftu abdiin kee qulfii baatee sii dhufeera nan dide jedhame nan dide jedhaa hiyyaati nan dide harkan laadhu jedhaa anoo abdiin qaba jedhaa hiyyaati waaqayyo abdii naaf ta'eera jedhaa hiyyaati dhaqeen shaashara hoyyaa isaatti bu'a jette malee kottuu natti bu'in jenne Yesuus hoyyichatti bu'uudhaan fayyuu akka dandeessu abdii qabdi teessoo kaatirraa ji'as hoyyichatti bu'uunaan ba'aa waggaa 12 akka ofirraa dhabdu abdii qabdi dhaga'uudhaaf dubbachuu gidduu abdii jiru dubbadheen fixa inni dubbatu namichi dubbatu abdii sitti dubbata taanaan abdicha hin fudhatta taanaan walqixa siif ta'a shakkaa fudhatta taanaan Yesuus akkas jedhe kana gochuu akka hin danda'u hin amantuure ameen jedhaa yaakaati amma kan kana dubbatu Yesuusidha eeyyee jennaan ija isaanii harkaan qabee jedha ameen jedhaa yaakaati inni eeyyee jedhu warra jaamaadha inni dubbatu Yesuusidha Yesuus akka godhu abdii qabaachuudha isaanis Yesuus jaamaa akka banu abdii qabachuudha Yesuus isaan hin argaa isaan Yesuus hin argan garuu Yesuus hin akka ta'e amananiiru randeebiyaa
tolaas ta'uu danda'a, cawwaaqaa bulchaa duulaa ta'uu danda'a. Jarri kun ayina sawriidha. Kana gochuu akka hin danda'u nama tuure. Lakkiin xaraattarra shakkii qabna hin jenne. Yeeyyee. Masootarra hajalaa badiyaas. Yeeyyee jennaan abdii isaanii kana fuudhee fa'uusii godhe. Ergaa si qaba. Fayyuu hin dandeessaa. Waaqayyo siif raawwateera. Isa dubbatuuf isa dhaggeeffatu gidduutti abdiin jiraachuun barbaachisaadha. Haleluuyaa. Jaalala keetu raawwata. Fedha keetu ta'a. Namni jedhu nama abdii qabudha.